Mana maree magaalaa Finfinneetti koreen dhaabbii dhimma bajataa fi baasii raawwii hojii seektaraalee bulchiinsa magaalichaa gama raawwii piroojektootaa bittaa meeshaa fi itti fayyadama bajataan jiru kan ji'oota 3 darbanii gamaggamee jira. Mana maree magaalaa Finfinneetti walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bajataa fi baasii obbo Gaatwiich Wardiyew akka jiranitti gama piroojektootaan raawwii gaariin mul'ateera. Ta'us garuu wantoota irratti hojjechuu gaafatan jiru jedhan. ፕሮጀክቶችን በሚመለከት የህዝቡ ትልቁ ጥያቄ ሜጋ ፕሮጀክቶችን አፈሳሰማቸው ጥሩም ቢሆን Pirojektoota karaa ilaallateen gaaffii jiraattota magaalichaa kan ta'e pirojektoota meegaa dabalatee raawwiin isaanii gaariis ta'u pirojekteetii jalqabamanii addaan citan maalirra akka ta'e adda baasuun hordofuu barbaachisa. Koreen dhaabbii kunis ejjennoo akka kanaa waan qabuuf gama kanaan fooyyee argineerra ammas wanti irratti hojjetamu akka jiru akeekuu barbaanna. Ji'oota 3 darban keessa pirojektoota haaraa eegalaman keessa harki caalan isaanii raawwii gaariirra jiru. Obbo Gaatwiich itti dabaluun dhimmoota bittaan wal qabatee qormaatotii kana duraa turan furamaa jiru jedhan. Keessumaa qaamoleen caalbaasii keessatti hirmaatan lafarra harkifannaa hedduu seektaraalee mootummaarraan gahaa turaniiru. Kana furuufis hojii hojjetameen dhaabbilee daldalaa 10 akka caalbaasii kamuu keessatti hin hirmaannee dhorkamaniiru jedhan. የከተማችን ግዢ አሸናፊዎች ላይ ሲታይባቸው የነበረው ጉድለቶች ለምሳሌ አሸንፈው 3 ወር የመጠበቅ ነበር። magaalaa keenyatti qaamoleen caalbaasii bittaa injifatan irratti qaawwee mul'ataa turan. Erga caalbaasii mo'ataniitii haga ji'a 3 eeguutu ture. Sanumaa haga jijjiiramni gatii dhufutti tursuun adeemsa bittaa mootummaa danquun tureera. Kunis hojii ji'ootan 3 darbaniin furameedha. Qaamoleen fi dhaabbileen daldalaa hojii akka kanaa keessatti hirmaatan hanga 10 gahan gara seeratti akka dhiyaatan taasifamee jira. Qabeenyi mootummaa fi uummataa waan yaadameef akka ooluuf baasiif galiin jiru akka wal madaaluuf ooditarooti magaalaa Finfinnee akka jabaatanii hojjetaniif bara 2015 ammoo koreen dhaabbii kun ciminaan socho'aa jira jedhan. የህዝብ ሀብትና የመንግስት ሀብት በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ ይዋል። Qabeenyi mootummaa fi uummataa akkaataa qabameen waan yaadameef haa oolu. Kana milkeessuuf ammoo baasiin kutaalee magaalaa fi aanaa oodiitii ta'uu qaba. Waajjirri ooditara olaanaa magaalattis gama kanaan cimee akka hojjetuuf nutis nutumsina. Gamaagama raawwii hojii kana irratti kan argaman obbo Yoosef Xaallee itti aanaa hoogganaan biiroo faayinaansii bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaadota koreen dhaabbii kun nuuf kenne akka galteetti qabachuun ji'oota 3 dhufanitti hojii kanarraa fooyya'aa ta'e hojjechuuf qophiidha jedhaniiru. የመንግስት ሀብትና ንብረት ውጤታማ በቁጠባና ለሚፈለገው ዓላማ እንዲውል qabeenyi uummataa fi mootummaa karaa bu'aa qabeessaa fi qusannaa qabaateen waan yaadameef akka ooluuf hojii jabaa ta'e ni hojjenna jennee amanna. Jijjiiramoota ji'oota 3 darbanitti finne qabannee koreen dhaabbii kunis akka nuyi sirreessinuuf kan nuuf kaase ni sirreessina. Koreen dhaabbii kun ji'oota 3 dhufanitti seektarootii jalatti argaman maal hojjechuu qabu kan jedhuuf sanada waliigaltees waliif mallatteessee jira.